Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aanaa Odaatti tajaajilli lammummaa gannaa arjooma dhiigaa fi maatii harka qalleeyyiif gargaaruun eegale. Sagantaa jalqabsiisaa kenna tajaajila lammummaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti gaggeeffame irratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mohaammed, itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa Obbo Ashannaa fi Ajjamaa, hooggansi kutaa magaalichaa Abbaa Gadaa fi aanaa Odaa abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee dargaggoonni dubartoonni irratti argamaniiru. Bulchituun aanaa Odaa Addee Faaxumaa Mohaammed akka jedhanitti kenna tajaajila lammummaa gannaa akka biyyaa naannoo fi magaalaa Adaamaatti labsame bu'uura taasifachuun arjooma dhiigaa taasisuun maatii harka qalleeyyiif deeggarsa midhaan nyaataa xaafii kiloogiraama 50 fi eelee waliin harka qalleeyyii 50 fi manguddoota dadhaboo 150 ta'aniif uffata halkanii fi nyaata nyaachisuun jaarmaalee dargaggoota 175 ol ta'an hirmaachisuun arjooma dhiigaa guyyaa har'aa gumaachuun biqiltuu dhaabnee jira jedhan. Badhaadhina maatii sadarkaa maatiitti fiduu qabna jedhamee kallattii kaamisanii irra dhaabbachuudhaan marsaa lammaffaadha. Dubartoonni sadarkaa maatiitti of danda'uu qabu, jireenyaan nama eeggachuu hin qabani, hojii hiikanii taa'uu hin qabani, hojiitti galchuu qabna jennee karoorsinee waan hojii saniif isaan gargaaru eelee fi xaafii kiloogiraama 50 nama tokkoof meeshaa isaa guutuu wajjin guyyaa har'aa nama 50f kenninee jirra jechuudha. Kana kan godhameef namni hojii dhabee cal jedhee waan ittiin socho'ullee dhabee kan rakkateetiin hin jedhu sun ka'umsaaf ta'uu fi hin danda'a jechuudhaan sadarkaa nama dhuunfatitti namni hunduu maatii isaatiin walitti gurmaa'ee hojii kana hojjetee jireenya isaa fooyyeffachuu akka danda'uuf hojii tola ooltummaa kanatti deeggarsa kana guyyaa har'aa akka aanaa keenyatti goonee jirra. Lammaffaa irratti immoo manguddoo 150 akka aanaa keenyatti namoota deeggarsa hin qabne guyyaatti al tokko nyaachisaati kan jiru. Isaaniifis uffata halkanii nama asitti agartan kanaaf jaarsolee kanaaf kenninee jirra jechuudha. Jiraachisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Obbo Himanuu Tashoomaa akka jedhanitti tajaajila lammummaa ganna kana keessatti akka kutaa magaalichaatti karoora xiiqii baafachuun hawaasa hirmaachisuun bara 2016 kana keessatti maatii harka qalleeyyii gargaaruu arjooma dhiigaa taasisuun giddugala manguddoonni itti nyaatan ijaaruu mana lukkuu ijaaruun maatii harka qalleeyyiif kennuu fi biroo tajaajila lammummaatiin hawaasa fayyadamoo taasisaa jira jedhan. Akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti tajaajila lammummaa ganna kana hojjetamaniif karoora qopheeffannee karoora kana mooyyuu sadarkaadhaan hawaasni keenya hubannoo irratti kenninee namoonni nama gargaaruu danda'an akka gargaaraniif guyyaa har'aa kana karaa miidhagina qabuun sirna baniinsaa kana godhuu dandeenyee jirra waan ta'eef warri keessatti iyyuu sirna baniinsaa kana irratti affeeramtanii dhuftanii fi hawaasni keenya asitti argamtan hundi baga gammaddanii baga gammanni jechuun barbaada. Karoorri keenya hiixataadha. Akkuma mootummaan keenya jedhu karoora xiiqiti kan hoogganaa jirru. Karoorri xiiqii mooyyuu xiiqaanii kutatanii toora xiyyeeffannaa addaa godhatanii hojjechuu gaafata waan ta'eef akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaattis karoora kanarratti sirritti karoora bara kanaallee karaa xiiqii addaa ta'e miira addaatti daballee hoogganuudhaaf qophoofnee jirra waan ta'eef guyyaa har'aa kanas akkuma laaltan sirni baniinsaa keenya sagantaa adda addaatiin jalqabee jira jechaadha. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mohaammed ergaa dabarsaniin akka jedhanitti mata duree kenni tajaajila lammummaa humnoota waloo jedhuun bara kana mootummaa naannoo Oromiyaatti labsame as badhaadhina maatii mirkaneessuuf akka magaalichaatti sochii bal'aa taasifamuu ibsuun kutaa magaalaa Abbaa Gadaa dursitanii waan jalqabdaniif galata guddaa qabdu jedhan. Waliin jireenyaan kan beekamu, wal qarqaaruudhaan kan beekamu, aadaa fi safuun uummata Oromootis kan qabu kan hin qabneef aadaa buusaa goonofaatiin aadaa tajaajila lammummaa kanaan wal qarqaaraati kan turre. Kanaaf magaalaa Adaamaattis sirni kun lafa qabatee bifa wal fakkaatuun hojiin gurguddaan kutaalee magaalaa keenya keessa hojjetamaati kan jiru. Guyyaa har'aatis kutaan magaalaa Abbaa Gadaa dhugaa dubbachuuf kallattii sadarkaa magaalaatti kenname kenna tajaajila lammummaa kutaalee magaalaa hunda dursee sirna jalqabsiisaa bifa nama urgaa'u kanaan jalqabuu isaatiif isin hunduu warri asirratti hirmaattan baga gammaddan jechuun barbaada. Gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa Obbo Ashannaa fi Ajjamaa akka jedhanitti tajaajila lammummaa gannaa fi inisheetivoota misooma hawaasa fayyadamoo taasisan akka magaalichaatti sochii bal'aa taasifamaa jiruun kutaa magaalaa Abbaa Gadaattis kenni tajaajila lammummaa garaagaraa keessatti hawaasa hirmaachisuun ifatti guyyaa har'aa eegalchiifame kun fakkeenyummaa kan qabuu fi mul'ata paartii badhaadhinaa xiyyeeffatee hojjechuun qabatamaan dhugoomsaa jirra jedhan. Akka magaalaa keenyaattis yoo fudhan waggoottan 5 darban kana keessatti hojiin tajaajila lammummaatiin hojjetame hojii gurguddoodha. Keessumaa manneen barnootaa ijaaruu, harka qalleeyyiidhaaf mana suphuu, mana haaraa ijaaruu, dhiiga arjoomuu, ashaaraa magariisaa waan baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Baruma 2016 yoo ilaalle mana
harka qalleeyyii 228 ta'u ijaaruudhaan maatii yookaan harka qalleeyyota dubartoota 300 fi sanaa ol ta'u manatti galchuun danda'amee jira. Sana duwwaa otoo hin taane manneen barnootaa keessatti barattoota meeshaalee barnootaa argachuudhaaf isaan rakkisu hedduudhaaf meeshaalee barnootaa walitti qabuudhaan dhaloonni akka baratu dhaloonni mana barumsaa keessatti hojiiwwan sabboonummaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda'an irratti akka hirmaataniif tajaajila lammummaatiin hojiin hojjetame hojii guddaadha. Sana duwwaa otoo hin taane inshuraansii fayyaa keessatti dubartoota qofa fudhachuu yoo dandeenye dubartoota 7,000 fi sanaa ol ta'an kenna tajaajila lammummaatiin inshuraansiin fayyaa akka bitamuuf ta'ee jira. Harka qalleeyyiin tajaajila lammummaatiin gargaarsi taasifameef tokko akka jedhanitti kanaan dura waan ittiin bitatan dhabuun rakkachaa turan hooggansaa fi hawaasa aanaa Odaa midhaan nyaataa xaafii kiloogiraama 50 fi eelee waliin waan nu yaadatanii kennaniif ni galateeffannaa jedhan. Guyyaa har'aa kana waan isaan haa tolu eeles bitanii nu kennanii midhaan nu kennanii nu gargaaranii baay'ee das nu jedhee jira. Kanumaan nu gochuu isaaniitti baay'ee das nu jedhee har'a baay'ee isaan galateeffachaa jira. በጣም ተሰጥቶኛል። ልጆች አባት የሌላቸው ልጆች ነበር ማሳድገው አሁን በዚህ ተዳደርበታለሁ ማለት ነው። ራሴ ቀይርበታለሁ እና ብዙ ጥሩ ነገር ነው ያደረጉልኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ነው ማመሰግናቸው። ይሄንን ነገር ይቀጥሉበት። በጣም ብዙ ችግረኛ ስላለበት